لا أنا كنا ما قلم بيكون أكنا ما قبيو كنا أكيسان لولا كيسة جرا نندما أكسيوتة جولة أرسيو جنيلة من تاجرا برا كسيتيو أرسين بر أرسي وتو متير خا نمك على جروبر بارجي جولة ملونا كان كيسة جرا جولة أرسيو جنيلة جولة جنيلة نتركتني تاي بر يروح سنما يكمل أنا جراني ما هين كبتين أوبسلال أملا والله كيسة إز ديوسا نمو ما هين كم أرسي كيسة إز ديوسا نمو ما هين كم كان amantii sin qabne kan gosa sin qabneetu nama qalaa jira nuti oromoo akkasii hin beenu waakkataa jirrasi uf durasi waakkana namoota akkasii hin qabnu maqaa arsiitiin yaamaman maqaa wallootiin yaamaman yoomillee istiin maqaa amantiitiin yaamaman isaan muslimaa miti sigalee maaliif jennaan amantumaa hin qaban nama rabbii sodaadhu osoo joo namni qalu amantuma kamuu keessa hin jiru jechuudha amantuma addunyaa tanarra jiru keessa hin jiru isaan ilma namarraa miti sigalee kanaafuu ummata kan kee ati badii yoo sirratti badii keeti bakka atuma dhiifama gaafadhu dubbii kana ofirraa cufisifu ati nama ilmaan qabu ilmaan guddifattaa maal gootaati yaa'ii maa'uu sin barbaachisu si galee inni hud አያስፈልግም ወላሂ አን ሄዱን ሲጃዳ ወላሂ ሲፉ ሀቅ ረቢ ሲማን በጣም ነው የምወድሽ እኔ ሶ በቃ ይሄን በርባጅሱ ነምኒ ኦሶ ነምኒ ሱን ነመነመ ቀሌ ኦሶ ሲንጃና ነመነመ ቀሌ ጅታው ይዩን ቤኬ ummani natti mufatu miti ofii kiyyaa dhiifama of gaafadha sigala jira wannan sinjoo la inna gaajira la lubbu ani dhiifama nama gaafachuun kun jechuun anaaf jechiidhaan haasa'e kun osoo dhiifama gaafachuun anaaf waan qallalidha waan simbilii garuu dhiifama gaafadhu namni karaa biratti sirraa fudhata dubbiin sinjoo tana dhagaime mee dhagaye dubbii nuti gaffageessine walaalaati namni karaa bira sirraa fudhata akka waan biraa bakkaati waan kun si gammachiisetti namni fudhatee karaa biratti sirraa deemaati obboleetiti jedhiifama gaafadhu dubbii tana ofirraa cufi dubbii tana namni unkaan dubbii tana keessa jiraateeti miti waan kana ayyaamamu miti ka waan kana keessa hin jirree lubbuu sodaataa jirti namni wallahi karaa bira sirraa fudhata ati miskiinaa ilmoo guddifatta dubbii tana ofirraa cufi namni karaa fageesse waan biratti sirraa fudhata wallahi laazim ni beeyta miidiyaa kana irratti illee Yule sabelale. La ara konga bulu buaye. ati mee bilal waan biraa ijoolleen badii kan keessirra murteessuu dhabanii ilmoon kee waan sirraa arrabsanii qaaruu dandeessa garuu amma laal namni ilmoon isaa irraa qalamee reefkii isaa harkan reefkuma sanuun arkine beeyte reefka sanuu dhakaarra gad darbanii allaatti nyaattee jirti reefka waraabessi faan tareefaan tabataa jiran sigalee miti amma waan kanatti ati dhiifama gaafadhuti dubbii kana ofirraa cufi ummata osoo badiin qabne ummanni balleessee sinjee ummana nama dhuunfaa miti beekad ummataa sinjeesu jira nama hedduu viidiyoo kan kee olii gad oofaa jira dubbii kana asumatti ofirraa murinaatu sinjee yaa si kutiya La rakkoon qabu ani sigalee muka jigetti qottoonni baay'ata ani chigire illabbinyam akkan firan qabne waan an beekuufan dhiifama gaafataa jira malee antaateen taate kun isinii galemti anaa miti kan godhe yookaan ka ajjeesise yookaan ka arrab garuu yakkamtuudha qootanii ana keessa beenu caqasi bar waa guddaadha jettee biraa bahe malee ani mucaa wajjin hariiroollee qabaadhe yookaan firummaa qabaadhe yookaan dhiiga kiyya ta'eeti miti inni walloodhaan finne eessaanuu waliin arginu yoo natti dhiyaate isintu natti dhiyaata malee karaa oromummaatiin ammoo hundi keessanuu anaa tokko wanni isin beeytanu akkasitti ani ammoo dhiifama oromoo gaafachuun uma tokko wanni na godhu hin jiru warri immoo na jala deemtanii afaan natti bantanu warri na arrabsitanu kun ani arraba keessanillee isinitti hin dhaga'u yomaa wanni inni natti laxxafamu hin jiru mucaa wajjin taa'eef ammoo yakkamtuudha balleessitee ta'uu naan jettani ilma namaa kamii wajjin nu taa'uun goma jiru mucaa ta'e ammoo oromoo kutaa 11 hundaa wajjinu taa'ee ni haasaa jira liifis wajjiniin seenaa jira gastii isaaniillee ni seenaa jira kun ammoo yoo badii ta'e rakkoo tokko hin qabu ani oromoo dhiifama gaafachuun kiyyoomaa wanni ni mataa yaa sifuuti yana dhagee ati ban nama si kaba ilaala osoo ati har'a duriyyee taate ilaala na dhageeffadhu osoo ati duriyyee taate
osoo ati yakkamtuu shakkamtuu waan akkanaa taate namni gastii dhufee maaliif akkasii siin hin jiru akka hidhamtu sirratti labsina malee dhugaan sitti hima akka ati hidhamtu sirratti labsina malee wanni dhufnee si kadhannuuf tokko illee hin jiru garuu ati nama guddaa nama ummanni si kabaju namni ummanni illee si gargaaree ilmaan keetillee akka ati guddifattu barbaaduuf waan ta'eef mucaan ati waliin gastii teesse takkiin waliin haasoyte nama qale yakkamaadha. Sirri hin goone beeteetis ta'ee beekuu baatteetis sirri miti erga namni siin jeefu fudhadhuuti ummata kiyya dhiifamaa anaa isin balleessee jeetu dubbitan ofirraa cufisi fuutiyya. Ayyee lubbuu ishee rakkoo. Ayyee nagaan tura. osoo maatiin gastirraan bahin dhiifama jedheeti bahi kalaas dubbii fixeeti kalaas xumurii ajandaan kun sirraa haa cufatu. Lubbuun nuti akka ati waa'ee gandummaa dhiisa boga namni gandummaa jiraatu hin jiru. Dhiifama gaafadhuuti bahi asirraa. Dhiifama gaafachuun guddina malee xiqqeennaa miti bara. Wallaahi kabajaa sitti godha malee sin xiqqeessu. Dhiifama ummata kiyya ummata si jaalatu dhiifama jedheeti bahi kalaas. Ajandaa kana cufii kara biraa deemu. Siigalee ummanni sitti rifatee jira bakka nama sitti rifate dhiifama. Ani siniin maleen tolu jedhiiti dhiifama gaafadhu. Osoo maakiin asirraan bahin osoo dhiifama gaafatte kalaas tanuma. Inni balleessa jedhi. Viidiyoo waraabee dhiifama gaafadha. Akkasii wayyuu. Kalaas kabajaadha kalaas. Asirratti illee dubbadhu afaan lama rakkoon qabu afaan lama rakkoon qabu asirratti illee dubbadhu maal jechuun ati beektaa hawaasa kadhachuu jechuun nama dhuunfaatiif nama dhiifama jedha beektaa hawaasa jechuun ammoo hudduu ulfaata si galee hawaasa jechuun qilee keessaa bahuu hin dandeenye seenaaf namummaatti illee jechuudha maaliif amma akka salphatti illee waa'ee deemine akkuma aadaa oromootitti illee waa'ee deemine beektu namni yakkama waliin teessoo takkarra taa'eef maankaa takkarraa fudhate inni yakkama sadii oli si galee garuu ammoo namni keenya akkuma makkiin jettee asii gabbuute sirriitti waan kun waan sirraan eeggamne sammuu namaa keessa seene si galee waan si jaalatan waan si kabajaniif fakkeenyaaf namoota kaawwan hundi keenya nama maqoota dheengadda mana namaa seenne namoonni sun achi keessa jabaarlaatti hafe wannaa san keessa albaan nurraa gabbuusaa jenne maaliif nama san waliin taa'ulleen namummallee waliin deemuu sirraan turu hamilee maafu jechuudha. Tarii ati dogongoraan nama kanaan beekne taate waliyyuu haasuttee jiraatte kaate hawaasa kiyya dhiifamaan hin beekne nama kana dhumate. Inni bar amma namni nama waliin teette kun oromummaa isaa irraa irraa buuse hin jiru namummaa isaatu irraa bu'e laaf. Sigalee nama namummaan isaa waliin bu'e san ammoo waliin illee taa'uu hin qabdu taa'amuu illee hin qabu. Dogongortee teettee dhiifama naa godha hawaasa kiyya kanuma sirraa eenna malee wanni qara waliin haasawee sun waan dabruu hin danda'amu dhufuu hin danda'amu waan ta'eef yakkama waliin taa'uun ammoo yakka lammaffaati iyyuu sigalee namni sun nama ajjeese jechuun kaati akka aadaa Oromoo keessatti gosaa fi sabaa fi namummaa hin qabudha bakka walumaa galatti. Siifu waa'ee kana sihii teennaa miti sihii Oromoo miti sabni biraatu hin balaaleffata sabnummaan biraatu sabnummaan kennan ta'inu gocha ilmaan Oromootirratti ta'e gandummaa dhiisaa wala shawaa wala arsii wala hararga hin jiru gandummaan nuti Oromoo tokko nuti ilmaan abbaa tokkooti nuti gandummaa fi miti ka jiraannu dhiigummaa fi namummaaf jiraanna sii galee kuni namni kamuu hin balaaleffata kana sihii miti abbaan fedhe yoo ta'e odoo arra Oromoon kun Oromoon miliyoona 60 olii kun sitti bahee si balaaleffate gocha goote san irratti ifama inumaayyuu waa'ee ijoollee keetii fi waa'ee gandummaa fiduun qabdu ati khalaas ifama jedhiiti Oromooti yeesinitti balleesse dirqama arsii qofatti miti ka balleessite ati Oromoo kutaa 11 dhiiga tokkoon dubbataa jira lammiin biraatu sabni biraatu akkamitti gochi kun Oromootirratti godhame jedhee eengadda afaan Amaariffaatiin deemanii haasa'aa turan san namni kamuu hin balaaleffate sii galee waliin balaaleffatuu qabna malee kana gocha maalidha wanti jedhamu tokko hin jiru ilmaan tante immoo har'allee guddifataa jirta kalellee guddifataa jirta rabbi sii guddisaa jira na ilma namaa caalaa sii galee kanaafi waa'ee ilmaan tantee fi namni sirraa fudhatu hin jiru ilmaan tantee teetum kalee abbaanuu galee guddifataa jirta dhiisi waa'ee kana waa'ee ilmaan teetii as keessallee fidin waa'ee jireenya kan keetillee as keessan fidin ilmaan Oromootitti balleessite Oromoo arsii qofaa miti sii galee Oromoo kutaa 11 kana hundatti hin balleesse dhiifama jedhiitiin bayyasarra kana dubbiin si baasuu danda'u kana malee waa'ee namni narra duulaa jira akkanaa ilmaan tiyya narra namni ilmaan tiyya sirraa tuqu hin jiru
nuti kara saniin waa'ee biraatiin waa'ee gandummaa biraatiin yoo jiraate san achumaan fixattan garuu kun nu hunduu balaaleffataa jira obboleessi keenya akkasitti akka horii gadi qalame suni obboleessa keeti ilma keeti siigalee obboleessa keeti abbaa keeti dhiiga keeti kanaaf san balaaleffate malee uummanni Oromoo rakkoo biraa rakkoo dhuunfaa namni sirraa qabu hin jiru bakka dhumate kalaas ishee wuddee viidiyoolleen hin waraabaa Oromoon kutaa 11 yoo akka tasaanatti mufattan sababa mucaa wajjin hin taa'e horinatti mufattan ani akka isin yaaddan sanillee yaadeeti miti dhiifama gaafachuun ammoo nan xiqqeessu hundi keessanuu jeezaa kan kafalu rabbiidha akkuma isiniin jedhe muka jigeetti qottootu baay'ataa rakkoo takkallee hin qabu ani wallahi ani yeroo waa haasa'u imimmaantu na dursa waan ta'eef rakkoo takka hin qabu ani mucaa wajjin hin taa'uun kiyya sun yoo yakka ta'ee isinitti mul'ate maaliif hin arrabsinee dhuma malee wanni biraa hin jiru gurbaa wajjin taa'uun kiyya yakka ta'ee yoo isinitti mul'ate kaleeyyuu waan guddaa naa gootanii ani rabbii gaditti abdiin kiyya isini waan ta'eefu dhiifama guddaa allaqa kala to mi ulfaadho kana jedhaa jiraallee kanuma ani ulfaadho gadi irraa turuu fayyaa ta'e warra koomantii warra na jala deemtanii mee callisanii warri koomantii sideeti waa'ee koomantii kaasna warra koomantii na jala deemtanii ilmoo kiyyallee arrabsitanii anallee na arrabsitanii ani ilaala warra koomantii isin sodaadheetti waan feetan gootanne ምንም አይመስለኝም ባይዘው ሱራ ይካማ waan feetan gochuu dandeessan no siifu koy miira keessaa ba'i koy osoo hin taane hayyuu guddaa hayyuu baay'eetu jira sheekiitu jira qeesiitu jira beekaatu jira ummanni Oromoo akka keessanii lukaan yaadu sidii galee siifu mee koy siifi koy miira keessaa ba'i siifu dhiifama gaafachaa jira malee yoo kutaa fi gandaan kadeemtan taatani ani qilee seenee ilmaan kiyya kutaa kiyyatti galchaan takkaan kee ilmoo kiyya dhiifo mee koy uummanni kun siree Oromoo barbaada isi miira keessaa ba'i mee na caqafadhu takkatti na caqafadhu mee akkan firan qabne waan an beekuufan dhiifama gaafataa jira malee an taateen taate kun isinii galemde anaa miti kan godhe yookaan ka ajjeesise yookaan ka arrab garuu yakkamtu na siifu mee miira keessaa ba'i nu caqasi bar waa guddaa jedhaa jettee nu caqasi ammalaat maaltu ta'e lubbuun gaa'isa akkam nagaa jirtu mee miira keessaa ba'i siifu ammalaat hunda keessan uummata Oromoo yoo akka siifu koy amma dhaabadhu kabajame ulfaadhu uummata keenya hundi keessan warra jala jirtan si dabarsa beeri warra jala jirtan hundi keenya obboleettiin tenna kaakalee dogongortee nama jaasa lolin dhaayitte haasofte amma deebite akka ilma namaatitti dhiifama jette saba ofii dhiifama gaafatte wanni sabaa olii hin jiru kana booda ammoo namni komantii hin taane barreesseef nama san irratti xiyyeeffanna namni tokko aadaa Oromoo keessatti haati buleettidha buleettii ta'e maqaa karaa shamaraatiin illee kabajaa qabdi karaa ilmoo hedduu qabdullee rabbi rahmata godhee fi qaama kenna irraa dhaabbadha waan gammachuu nu barreessaa isin jechuu barbaada galatooma ulfaadha atillee siifu galatoomi wanni namni sirra eegullee kanuma hawaasa keetii ajajamuun hedduu galata guddaa qabda wanni sabni walirraa eegullee nuti Oromoo naannoo 11 rabbi nu kaa'e hunduu waan garagaraa hin qabnu aadaallee garagaraa taa'utu namummaan keenya tokko afaan keenya tokko Oromiyaa naannoon 11 yoomiyyuu addaan ba'uu hin dandeenyu isin jechuu barbaada wal dhageennee wal jalaa hiriirru hundi keessanuu galatooma arraba isii irraalee dhaabaa obboleetti tenna karaa shamaraatiin illee namummaa isii eeguu fi qabna akka obboleettitti illee eeguu fi qabna dogongora fi namni fudhatee dogongora fi fudhate kana caalaa wanni jiru hin jiru pilees dhiisaa isin jechuu barbaada galatooma itti fufaa warri dhuftan illee beerii fattee haallee hundi keessan anaa dhufuudha. An ka jechuu barbaadu salaamu alaikum hundi keessanuu. Nama gaafachuun siifiyyee guddina malee xiqqoomaa miti. Dogongorteellee achi dhaabattee jirta. Dhiifama gaafatteerta. Ka uummata komentii dammoo guyyaa takkaaf lama jala deemanii waa haasa'anii miira keessa seentee wanti badaan wanti hamaan akka afaan isin baane akkasii dhaamu jechuudha. Siigalee obsa godhadhu. Of miita malee amma sirra teettee bootte akkanumaan warri komentii si bichaa miti bakka gahanitti ajandaa wayii argannaan hojii wayii irraa fiiganii dhufanii komentii maarrabaa barreessan. Siigalee ati immoo obsa godhadhu bakka amma dhiifama gaafatte kun guddina
irra deebitee waa hin dubbatiin an kasiif dhaamu jechuudha. Yoommoo ka ajandaan kun sitti baay'atee ka jirte guyyaa lamaa fi laayivii kee cufadhuuti laayivii irraa gali. An kanuma qofa sii dhaama akka wanti badaan afaanii sin baane. Bakka ani amma haasaa dhaabee jira Oromoo kutaa 11 hundumti keessanuu dhiifama soori. Warri na jaalattanus warri na jibbitanus dhiifama. Allaqa amma waan biraa haasaa bakka ani dhiifama gaafadhee jira. Taate lubbuuti saka kiyya nama wal lolaa irtamaan ta'e saree koo. Laali yaadoo koo guyyaa 4 dura mucaa walloo tokkotu gaste laayivii natti ergatee laayivii irran ture laayivii natti ergatee achi booda laayivii natti ergatee siifuu taate kanatti waa aartee jirta waa nutti aartee naan jennaan eeyyee aaruun akkuma jirutti ta'ee garuu rakkoon garuma lama jira maal godhuu jira miti rabbiin nagaa buusu nagaa buusaa lola dhiisaati jedhee adda ba'e achiin suuraa mucaa wajjin hin taa'e shoot godhatanii ishiin diqaalaa shawaati arsii miti ilmi keenyaayyuu itti dhalchee ilmaan wajjin itti darbee biraa bahe kanaafiyyuu ndoom mucaan amma nama ajjeese sunu jaarsa isiiti hariiroo keessaa qabdi jedhaniiti suuraa mucaatii fi suuraa kiyya maxxansanii ilmaan isii ilmaan sadaqaadhaan guddatte waan baay'ee jedhanii an mucamaa waliin natti ergatee naan hin taa'e malee wanni an hariiroo wajjin qabu hin jiru waa yeroo mucaan qalu ana wajjin gastii keessatti qalemoo ragaa wayii sagalee iyyuu hin qabanu suurama san takkitti sakandii tokkoon geessu meebi an buusee bosotuu danda'a saanuma bakka atillee wajjiniin jirtaa. Mucaan sun dhimma kana keessatti nama hirmaateedha? Akkas jedhan mucaa nama qalsiisaa jiru jedhan. Taada nama gumaati war lubbu. Siyyuu osoo haalli mijaa'ee fi nama sinniisteedha. Namni namni addunyaa kanarraa ati akka jiraattu rabbi si eeyyamee ati akka hin jiraanne ani kan si dhorku yoo ta'e akkamiin afaan teessa saree kun. Dhugaadha bar. Nama Oromoo walajjeechise faana hin taa'amu meebi atiin argine ta'uu mala amma nama hunda milikeeffannu miti ree nuti asirratti nama hunda laallee kun eessa oolee kun eessa jiran jedhu ani garuu ijoollee faana taa'u miti nagaa rabbiin gaafadhu diina kootii nama gumaati isaan nama rabbiin akka addunyaa kanarra jiraatu eeyyameef jiruu dhoorkeedha isaan dhumate kuni haqa ilmaan suni nama gumaati ani oromummaa isaan faana hin qabu nagaa salaamata rabbiin gaafadhu siin jedha laalan. Maybe atiin qalbeeffanne ta'a ijoollee kana ani siifu kana hidhee sittiin himu keessi kiyya gubatee wanti ani samiif dachi walitti laaqne hin jiru. Gubadhee jechuudha. Laali lubbu ani bar wanni kun hagana akka abbadama hin seene mucaan ammoo namuma hundaa wajjiniin taa'aa jira na qofa wajjinii miti bar. Jechuun waliin yoo ta'an yoo wajjin kolfe yoo wajjin taphadhe yoo waliin caffare malee namni tokko sitti ergatee deebistee biraa baate bar. Ansaa 24 isaa wajjin hin taa'u bar. Biraan bahee bar dhumatee bar. Ani waa harka keessaa qabaa wajjin taa'e namni kamuu sitti ergataa ban laayivii bantee jirta gastii isaa hin deemne ani gastii kiyya hin dhufne laayivii natti ergate na gaafate deebisee fi biraa ba'e dhumate kun taatee guyyaa 4 dura taate wanni biraa maal balleessiree ana asirratti waa ofii kiyyaa mana isaa gastii isaa hin deemne gastii kiyyarra ol galfadhee mucaa wajjin hin haasa'in ani polotikaa ittiin kaasne wanni ani haasa'e maa inni. Wanni laal amma kan keenaa gali bar injiru biraa bahee baran illee gurbaa Ibrahim bahee bar walijjin hin teenye baran lubbu amma naa gali akka keenaa gali bar maybe sorry dhiifama saree koo yeroo tokko akki keenaa gala bar ani mooyyuu yaada kiyyan sitti maa jira akka kiyyatti ijoollee kana walitti naqxee dhiiga nama laal lubbuu namaatu bade dhiiga ilma namaatu lola'e akka hin taanetti sanuu akka intaanetti sanuu jarri bari laali meeriki amma yoo wanni kun isaan kuke dhimma nasirra jiru isaan bardi legochaa san hojjette ofirraa fageessu qaba namni hundi ijoollee kana ofirraa fageessuu irraa fagaachuu irraa dheessuu gaafa kophummaan itti dhagaame namni maanuu dheessan gaafa itti dhagaame badii isaanii hin baru siigalee ijoolleen asirratti isaan wajjin geemii taphatan hundiyyuu sanuma ittiin dhagaamne jechuudha dhiigni dhangala'e. Kanaaf jennaan lubbuu nama ajjeesuu eessattuu fira keenya ta'uu hin danda'u never ever koodee kiyya maan ta'e namni laali nama maraa wajjin taa'aa jira waa ana wajjin qofa taa'ee miti meeri inni nama hundaa wajjin taa'aa jira maal kaanii maa hin arrabsin ana maaliif sadaqaa naan jedhanii ijoollee kiyyaaf zarii siifu nama dubbii fitti erti bar siifu laal naagalee bar ila beeri ila siifu duban deebiin
dubbii fittee jirta. Naagale bar amma naagale dhumate okay dhiifaman Laala bar siif hin wanti jelle dhiifama caaleen isima jiru saba deebisee biratti. akka duraatti deebi'uu qabdi bakka maaliif waan haasa'ame san seerri kalee uummanni sabni keenya sirra Master dhiifamanillee yaada xiqqishu tokkoon qaba dubbatti sinin deebisu. Of kalcha sifu ya nageenya siif haa ta'u gifti koo wali jiraatte. Mee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e wantoonni sammuna kana deemaa jiru baay'uma ulfaataadha. Namni hundinuu ijoollee waaman sana raawwate dhiisetu nama biraa irratti sagalee ta'aa jira. Of course kuni sifuun dhattee wajjin taa'uun waan nama gammachiisu miti maybe jedheeni tan bahee geette immoo dhumatee jira jetteeni baateerti. Wanti kana hunda nama haasofsiisu hin jiru. Isaanuyyuu kunoo gasti isaanii banatanii ta'anii uffataa hidhanii haasa'aa jiru mitire. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'uma nama gaddisiisan barsawwana kana sagalumallee namni akkatti ta'uun qabu nama sagalee ta'e xiqqeeshuma afaaniin barbaadaniitu Oromoon gadi galabbatee isaan irratti duulaa akkasii attidhaan ennaan gowwaan galee niitii tumee sananuma danda'anitti garagalu mitire. Warrumta akkatti ijoollee xiqquma wanti irraa barbaadanii ta'uu ittiin kun maal ta'a kunoo isaanu ta'anii jira maaf irratti hin jiru maaf riippoostii irratti hin goone dhaxxanii akkatti sagalee ta'an. No master isuma dhugaati. Dhaabbadhu boy. Tokko jennaan beektaa seera aadaa Oromoo tokko duuba deebi'ee waa laalladha. Yoo hin beekne illee taate laalladha. Seerri aadaa Oromoo maal jedha si fakkaatti. Namni nama gumaa waliin taa'u namni arsiin gabbaatee gaafa arsi jechuun sirna walii galaati ilaala. Biyya qofa osoo hin taane akka arsoomaa jechuun akka Oromummaa jechuudha. Gaafa Oromoon tokko sirna murate Oromoon tokko keessaa diige nama sirna san diige sana sirna san gaafatamaa jedhan. Amma laal fakkeenyaaf an dhaqee boru ijoollee sana waliin yoo haasa'e jechuudhaan ani nama haasa'ee fi inni ajjeese sun garaagarummaa hin qabnu. Tarii ijoolleen dheengadda siifuu waliin nama sadii haa ta'u shanuu haa ta'u ja'a haa ta'u haasofte sun sirri siifuu laalluun isallee jara sanillee laalla. Fakkeenyaaf osoo jarri sunillee maaliif keessatti xiyyeeffatan siifuu amma laal. Waan isiin namni beekuuf waan hawaasni jaalatuuf waan kana lamaan xiyyeeffatanii isii ol baasan malee. Okay master wajjin teessee haasoftee haa jennu okay wajjin teessee haasoftee haasan ishiin goote sun maalidha haasan ani godhe kanaa jette ginna agar daa'ima ishii abaaranii akkasii ilmoo maaliif namni nama ajjeese maal qabu hin danda'amu. Asirra koo namoonni baay'ee yantini dhuunfaa isaanii jibbiinsa dhuunfaa isaanii namatti baachaa jiru siif hin galle maastar kuni amma mucoon kun badii guddaa wayii dalagdee miti. Geemii wajjin taphattaa jechuudha siifan. Atilee wajjin geemii taphattaa lubu. Geemiin taphatta isiniin jechaan jiru mucayyoon kun badii guddaa gees nama gahu waan lubbuu ishiin qofa dhiifame jennee balbala Oromoo waan ishee jaalatuuf itti dubbate. Mee fakkeenyaaf carraan hoggannaamee yaada nama fayyisu. Hin ta'u malee nama dhiiga Oromoo dhangalaase faana taa'uun never ever hin ta'u. Siifuun intala isaanii waan taateef komatan dhumate. Yaa akkana maqaa beerii fakkeenyaaf ati siifu wanni si galuu qabu. Arraan faamiliin dhiifama. Yaa kii gadaa'inuu taa'ee jira warri waan sana raawwatee dhaqa guruubidhaan riippoostii irratti godha akka isaan badan godha bakka. Amma kanarratti waan ishee kana daa'ima meeqa guddistuu irratti duultanii koo waan baay'ee gochuu dandeessan. Siifu yaada waliigalaa yaada nama fayyisu dubbadha. Fakkeenyaaf uummanni siifu haadha shanee irra maa duulaa yoo jettan namni waan jaalatuuf. Namni nama isa taate nama abdatu nama kana jaalatuuf irra guula malee jazbaa deemee waan fedhe dalagu namni irra duulu jira. Nama kaan irra maan duulinii nama kaan birayyuu gastiin seenanii nama kaan wajjinuu hin haasa'anii waan jedhamu keessatti nama kana keessa namaa jira. Namni nama ta'e qofaaf hin madaalamu. Haati siifuu nama san keessaa nama sani waan isii jaalataniif waan isiin teenne taateef. Fakkeenyaaf warri gooma nama 2003 haadha siifuudhaa gaafa isii bira dhaabbatan bar uummatuma marrabsu kanaa bira dhaabbataa ture. Namni tokko immoo gaafa si jaalatu nama hin jaalanneef nama jaalatu qixaan hin laalu gizee waan tokko ta'u baran si gala akkanatu badda jibbiinsaa fi miti. Ijoolleen san dhuguma rabbitti ilmaan gumaati. Mucaa nama isii wajjin haasa'e sun mucaa qalaa. Tolchaa gogaa irraa baasaa kabsaa dalagadhaa jedhe. Bar bineensa jechuun bineensa lafarra deemu an nama mucaa san bira gastii argee yoo waliin argu wallaahi wabillaahi arsiifullee hin argine garuu akka ibiddaa kan na guba. Nadhagaama si gala. Fakkeenyaaf haadha siifuu silaa mucaa keessa tokko fuudhee qalatanii akkasii nyaatanii kabsaa godhatanii eegasii dhufanii ana wajjin tattaa'an ati kamiin na laalta. Mucaan kun nama kee ajjeese wajjin yoo nama mucaa kee ajjeese wajjin yoo ani hin taa'u ati maaliif fudhatta?
sigala ummanni ammoo waan si jaalatuuf maali arsii tuulama kanneen dhiisa sigala kun waan Biroomsa marree kana wallaaltanii gaafa leenca bustanii fi gootota keenyattanii isinumatu jabeessee asirratti ol fide miti. Isumatu gaafa isaan udduu quba walitti dhiiban sana gaafa muka walitti dhiiban sana jechuudha. Isinumatu jabeessee ijoollee kana sadarkaa wal qaluutirraan ga'e. Warra leenca buusaa fi ture san maa sagalee irratti hin ta'ina warra maallaqa sappoorti gochaa ture san irra tahanii koo ati feesbuuka jawaar waa argaan jirtu koo mi'a boota argaan jira isaan iyyuu akkatti salphifne intalli kun waan xiqqishuu kana gooteef akkatti waa'ee daa'ima ishii gadi fuutanii arrabsitanii sammuu ishii tuqxanii. maa yoo arrabsan daa'imni kan isaanii ittiin ishii giraalee geeti. Maaf arrabfamti sababa tokko malee isaan maaf hin arrabsin haree gadannee ilmaan sun geeti koo himee koo ilmaan sun geeti yoo arrabsan kan Oromooti. Tun dubbii hoo itti laa Oromoo keessaa nama tokko akkas jechuun qabdu egaa akkasitti yaadda. Maara koo qabeechi daa'ima sana yoo arrabsan daa'imni Oromooti. Faamilii siifoon qorma uummata Oromootiin dhiifama gaafattee dubbiin Tokko gaafatteerti maala cabaccabu. bakka maarree dubbiin isiina namni riikardii godhataa siifuun immoo intala Oromoo qaalii waan taatee fi waan ishee jaallatanii fi kan uummanni akka isheen dhiifama gaafatanii isheen immoo dhiifama gaafatteetti. So dubbiin xumurameera duubatti hin deebi'inaa waan biraasaa viidiyoo sanan hojjedhaa itteetti uummata ishee jaallatuuf ishee kabajuu fi kanaafiyyuu irra hin deebi'inaa waan biraa keessa yoo seename gaariin ta'u Oromoo. Kanuma dubbiin mallatoo lamatti dubbiin akka dhiibe malee dubbiin isin siifuun gaafatteerti. Yeroo tokko ati shanee gaafatte. yeroo tokko amma xumuratee miti dubbii dhumatee irratti haasaa jirra garuu amma akka siifan tuulamaa jettutti rakkoo hin qabu anillee boruu jara sanfaan agastii taa'ee tanan na argitanii quba qabaadhaa waan jedhu fakkaata. Eenyu? Akkasin nagaa akkasii siifuun Meri dubbiin jallisini ana afaan Oromootaan odeessu. No afaan Oromoon odeessu. Intalli kuni badii lubbuun balleessine haga kanaan nama hin ga'u isaanuyyuu taa'anii jiranii hin jedhe Siifuun tuulama bara afaan Oromoo waliin haasaa irra dhagaye. Koko siifuun atu waa jedhanii jira namallee waa jechuun barbaadu. Garuu siifuun tuulama sirna keessaa hin bahin. Dubbino isaa irtaa dubbino imtattiin dubbii isuu deemaa arti malee qabbaneessuu deemaa hin jirtu tokkoffaa irratti na dhageeffadha. Saniifuu siin jira yookaan warri siifuun koomantii buusii yookaan jalaa qabuuna warri gartee awwala waa jettee hin barbaadu siifu. Maastar ani Anuu isiniif kanaaf siin jira hin tokkoffaa namni dhiifama nama gaafate abbaan muutii qabaddooti. mana siifuuti qoy muuti godhadhu nan bu'anii sirraan bu'a maal mana keen dhufne yoo ta'e illee siifoo koo ati jabaadhuuf jabduudha haadha dhiiratti arraba namaaf gadi jettee hin beektu ammas gadi hin jedhini jabduu koo ani baay'ee si jaalladha jabaadhu nagaa naa ta'e ishee. Ni qoy siifuu sirreeffannaa. Bakka laali master. Akkami beektaa siifu laalate waan dhabe. Laala. Akkana godhaa siifu tokkoffaa irratti nama tokko eeganii dhiifama gaafatte. Dhiifama gaafatte tokkoffaa irratti asii cufee dubbii ofirraa. Lammaffaa irratti immoo waan koomantii ilaalin iyyoti ko. Namni waa siin jedhu kun namummaa isaatu hin beektu. Namummaa kee hin beeku waan koomantii ilaaltee miira keessa illee hin galin. Lammaffaa irratti immoo uummanni si koomachuu irratti nama jaalatuu fi namni kun nama kiyya ilmaan kun nama keenya dheessi koomata malee namni wallaahi osoo jibbiinsi irraa qabate har'a Harargee keessaa uummanni Harargee gabbee nutti mirkaanaan jiru uummanni Jimmaa nutti mirkaanaan jiru maan koomatiin namni waan si jaalatuuf si koomata waan akka isa inumaayyuu yaadin eega si koomate immoo koomantii nama waa siin jedhu kana ebaluu arsii jedha malee biyya isaatu irraa beekuu hin dandeettu waan ta'eef kanaafuu nama akkanaa kanarra illee ilaalini. Lammaffaa irratti immoo nama waa siin jedhu osoo hin taane keessaa nama si jaalatu asitti ni beeyta. Nama guddaa si jaalata xiqqaa si jaalata kanaafuu waan akkana kanarra illee ilaalini. Akkuma isaan siin jedhan nama garteetiniin Oromoo ta'eetiniin Oromoo gorra'e wanni isaan si komataniif namni kun borsillee akkanuma si godhaa saba Oromoo kamiyyuu ta'ee namni nama gorra'u hin jiru tana takkatti agarreechaaf si komatan malee yookaan jibbiinsa keetiif miti akka jibbiinsaatti hubattee hawaasa kanarratti garteetiniin miira keessa inuman galiin har'allee borillee jechuudha. Warri koomantiillee isin dhiifama gaafatte dhimmisi yookaan waa jettaniiniif hin jiru asumatti irraa gabaabadhaa warroonni immoo ilmaan isiitti duulta jettan jaalalaaf itti duulan malee jibbiinsaa miti jibbiinsa soo taate ilmi namaa namayyuu hin komatu walumayyuu. Kanaafuu waan akkanaa kana miira keessaa bahiiti warroonni gartee ibidda naquuf deemtan asuma qabbaneessa. Dhiifama gaafatte. Kanaafuu dubbiin tanarra tarteen jirtu dubbii dhiifamarra tarteen jirtu dhiifama godhaa fi irraa wannoodha. Ani ajanda namarra illee ani dhimma hin qabu. Yaa'u
wallahi warri akkanatti koomantii kunillee akkasuma ammoo warri ammoo gaafas ta'anii shuutna godhatanii dhugaa quuqamaniiti miti jibbama dhuunfaati. Ani garuu keessa kiyya rabbitu na arga anarras borus rabbiin na wajjin jira na beeytanii waggaa meeqa sooshaal miidiyaa kanarra dhimma kiyya malee polotikaa kamii keessaayyuu harkaan qabu garuu ammootu nama san arrabsee geggeessuu irra deebisee biraa bahuu naa wayyadheeti maaliif nagaa umaan na beeytanii paartii kamuu deeggaruu irraa harkaan qabu. So lolli karuma lama waan jiruuf nagama haasa'ee bahe malee an polotikaan akkas akka guddatu yookaan ammoo akka hawaasni Oromoo laalcha hin taane na laalu wallahi rabbiin ilmoo an jaaladhu kana narraa fudhatu an san yaadeetu dubbiin kun hin guddataayyuu namni natti mufataayyuu jedhee osoo yaade ani mucaa jalaallee hin qabu namni ammoo taatee mucaan qalame san foon ilmoo kiyyaati Oromoon tokko namni akka kiyyaa gubattan hin jirtan muknaatum ani waan an dahee argeef miidhaa ilmoo ciniinfuu waan an beekuuf haga an gubadhe angoonaa akkan gubachaa jiru anatu beeka garuu ammoo mucaa sana yoo wajjin taa'uun kiyya yoo yakka ta'e ini ችግር የለብኝም ani isaa miti ani Oromoo miti ani saba biraatu yoo dhiifaman hin gaafadha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja ani warra Arsii Baalee Shawaa Walloo ittee maqaa hin taane feekiin banattee dhuftee na arrabsitu anomaa isinirrallee ilaalu koomantii keessan kiiloorrallee hin kaa'u hawaasa Oromoo kutaa 11 kakalee aarsaa na wajjin kafalee sheekaa fi qeesaa fi hayyuutu jira ani isaaniifan dhiifama gaafachaa jira malee ammas isiniifi miti dhiifama akka isin feetanitti nin gaafadha ilmoon nama kamiitu anaaf ilmoo kiyya garuu akan na gube ka isaan ilmaan sadaqaa jedhanii ijoollee kiyya gaggalabbatanii arrabsantu na gube atillee ijoollee kiyya ka mucaa ka qale jedhanu san wajjin walitti hidhanii suuraa kiyya wajjin santu na gube sana ammoo haqa kiyya rabbiin naaf baasu badii an balleesseef ammoo mucaa wajjin waliin taa'uu kiyya dhiifama naa godha yoo natti mufattan sorry. Abshir galatoome kan namni sirraa barbaadullee kanuma ulfaadhatillee wanni ani sin jalaa ba'uun jiru ani hawaasni Oromoo kara na deemsise nin deema warri ammoo osoo hin beekin waan an jechaa jirtan jeezaa kafaay Allah no koomantii hadha barreessitan bormana keessaniin galattan akkasi bakka asifu ammati egaa hawaasaan dhiifama jetteen aareen illee nam tokko lamattillee hawaasni illee irraa dhaabbadha obboleettiteenna dogongortee dhiifama gaafatte wanni afaan Oromoo dubbataa jirti. Lammaffaa immoo haadha jagnaati namoonni biyya baqaa keessa jiru istireesii adda addaa qabaa kolfee taphachuu danda'a niyyaa sanuu qabu jedhaa jirti badii tokko osoo hin taane dhugumatti illee kaleessa illee badii guyyaa tokko isii nama arrabsitee sagalee namaa waa'ee sabaa waa'ee gandaa haasoftu nagarre waan ta'eef kanaafuu dogongodhaan irraa dhaabbadhaan ulfaadha uummanni keenya hawaasni keenya galatoomtu dogongodha isiin dogongodha jettu kanallee haa ulfaattu isin jechuu barbaada hundi keessanuu fayyaa naa ta'a. Asirratti haadhaamnu haa goolamnu tokko rabbi nu haa godhu dhiiga ilmaan Oromoo nama baasu rabbi haa qabu nama nagaa labsu nama fayyaa qabu rabbi nu haa godhu jechuudha. Ijoollee obboleeyyan teenya bakka jirtutti saaraa keessatti itti taphataa jirtu rabbi dhiiga sana haa baasu nama hundaafuu kan nu beeknu kan kana ta'e kan beekne meeqa akka ta'e hin beekne waan ta'eef kanaafuu fakkeenya walirraa fudhannee deemuun gaariidha hundi keessanuu ulfaadha. Galatooma hawaasa keenya isin jechuu barbaada ulfaadha ulfinni isinirraa haa turu atis ulfaadhu ijoollee tee walii rabbi si haa guddisu ijoollee tee rabbi bakka naa ga'u maqaan keeti malee ijoolleen ijoollee hawaasaati akkuma qaraatitti hawaasni jaalatee hawaasa waliin deemtu dhadhallee hawaasuma kan kee waliin deemii isin jechuu barbaada fayyaa naa ta'a hundi keessanuu naa jiraadha galatooma halkan gaarii isiniin jedha yoo dogongore anas na of oolcha. Galatooma hundi keessanuu si fayyaanillee kanuma siin jedha uummanni kee gaaddisa keeti. Ishi ani beeriin personal akka dhuunfatti siin jaaladha. Si galee uummanni immoo siif gaaddisa keeti gaachana keeti gaafa rakkoos gaafa gammachuus warra si faana jiranidha. Sanirra kan darbe dhimma kee cufnee dhaamsa tokkoon qaba warra as jala jiraniif. Ijoollee gochaa akkasii godhan sooshaal miidiyaa kanarratti yoo dandeessan tiiktaakii isaaniif riippoort. Amma akka siifan tuulamaa sitti dubbattee baatetti anillee boruu geemii faana taphadhee na argitanii waan jedhu na fakkaata. Namoota akkasii arginaan hin dhiisina dhabama godhaasuma miidiyaa kanarraa nurra galcha. Nama yakka hojjete yoo isin ofirraa dhiibdanii hawaasa keessaa yoo achin fageessin borullee badichi itti fufa. Beeriin gaafa yakka hojjete dhiigaan tala Oromoo dhangalaaste ani hunda keessaniif nama gumaati. Akka gandaatti himte akka Oromootti ani isiniif nama gumaati.
Kana beekuu qabdu hundi keessanuu warri asirra jirtan. Sooshaal miidiyaan mootummaa caalaa paaworii qaba. Mootummaa caalaa paaworii qaba. Sooshaal miidiyaa akka hin fayyadamne achi asiin riippoortii gootanii asirra harka kennisiistanii kan haati qajeelchiteen guddisne isin hin qajeelchituu jechuudha dhumate. Kanuma galatoomaan kanuma isin jechuun barbaada yeroo gaarii qabaadha. Ayee buchoo koo galatoomaa. Eesh saree kun agarnaatu. Ayee fayyaadha ta'uu ni geessan inni halkan gaarii siif yobba'uu fi marginaa dhufe malee miidiyaa kanarraa yeroo maal taate dheerifadhe beektan dhimma kanallee gubbaan qabu dheerifadhe wallaahi maalin ol badde namaanuu nama yoon to'etu jedhuudhaa fi namni addaanillee fagaannu beektaa yaadaan ol bira jirra maal taate jedhee dhufe malee wallaahi miidiyaa kanallee yeroo baay'ee irraa